Ijoolleen narra ijoollee narra gurguddoo namni nan tumin hin jiru. Hundi isaanii ammoo hoggaan argu dhiigana kan fayyada. Aljazeeraan naaf fedhe Niiwoork irraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Sirboonni baay'ee barreeda tokko kan Taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee fakkaata kan Taaddala. 2013 immoo tokko nyaatu kan jedhu tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaalu isan dhaggeeffachaa. Tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa bakka taate wal gaggalaa hanga stuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beektaa. Ana danfe jiru gaafii nama danfe suna gaafatte. We have Jawar Mohammed, and Jawar is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawar, it's great to have you in the stream. Thank you for having me. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Nuti Oromo da jechuun isaan maraachuu eegallan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Agar fuuldura odoo ixaana qabaatan irra buufnetti irraa ina sila takka buna danfifnetti wanni isaa maal fakkaata kaja'u yookiin immoo qallee moora laallee sila murteessina ka gara fuuldura rabbi qofa beeka. Fedhii aartii guddaan qaba. Osoon gara siyaasaa goruu baadde haati akkan doktora ta'uu barbaadde. Ani immoo sagalee na jallati malee sila wallisaa afaan ta'uu barbaadde. Budaan na nyaatee dhiisee malee walaloon barreessa ture dur. Muuziqaa warra gurraacha yoongaa kanatti irraan oola. Muuziqaa warra gurraacha. Muuziqaan gurraacha sagalee namni akka gurraachaa qabu hin jiru afaan Ingilizii keessatti hin jiru. Ilma hin jirre beek. Ilma hin jirre. Muuziqaa Ameerikaa kan muuziqaa godhe muuziqaa warra adii hirriba nama raffisa guyyaa odoo sirban. Gurraachi garuu gaafa gabrummaas irraa kaasee sirba ajaa'ibaa sirba ture beektaa. Garuu diinagdee jalaa kuffisan. Har'a Eeshiyaa yoo dhahitan, Chaayinaa yoo dhahitan akka Tupaakii fi akka 50 Centitti surree ol harkifataa deemu. Gaafan barata gaafan afroo qabu sani Adaamaa mana barcaa tokko taa'eetiin na duuba nama afaan Oromoo waa'ee aartii haasa'u dhagaye. Maraataan kun kabijee hoggaan garagalu maraatuma saniin argee jechuudha. Mana barcaatti wal agarree mistira baafne gurba. Anta akka digisii qopheesseetis dhaqeetis hin beeku. Gaafa sargii xiyyaa'u namni hanganaa dhufee hin beeku bee nama shaniit ture. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhama. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fikir ba fikirii hundi isaa. Naqaanesiti amma. Wanni raafamu yookiin dhadhaa baasaa yookiin anan balleessa. Guyyaan sabaa sablammootaan keenya ganaadha. Guyyaa maqaa. Kan ijoollummaa marraa raaf shumarran ture. Gaafan mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasu naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin hin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo gootummaa sodaas hin qabu waan man ol deemalee natti fakkaata. Gootummallee hin qabu nama sodaallee hin qabu. Namummoo harreedha jedhanii si ka samii ol laaltee hagam fagaatettee dhiituu utaalte. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo dura rabbiif galata galchuu qaba. Warri abaabaa kun dhufeetti nama barate fidaa jedhanii jedhan nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u maal jennaan namni barate sodaattudha jedhan. Warri dandeettis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Namni Finfinnee jidduu dhaabatee nama arrabsaa jijjiiramni hin dhufeedha. Achi taa'ee. Nama arrabsuu danda'uun isaa sunuu jijjiirama tokko. Jijjiiramni baay'ee dhufe namni akka fedhetti deema akka fedhetti dubbata. Inumaa'uu haga isaa kenname ol bargaafateeti kan deemaa jiru namni beekte.
namni baay'ee nama beekta siyaasaa nyaachaa jiru kun waan biraa waan nyaatu waan dhabeef kana namni hubachuu danda'u qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa one truth there is absolutely zero logical reason. Rabbi jaati. Booda ga isitti nima. Kijibaan garaa isin boho isinu. Tanan shakkina biyya bulchu deemna bar. Hai gana amma bar ko hiixatu jirra. Dubbi ulee galle. Boy jaaba ummata Oromoo dimookiraasiin barsiiftu irraa baratta malee. Isini galee kaan wanni biraan jiru. Shilinguma gara lamaan na mul'atti beeyta. Professor kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Abshira qaallichi gabaabaa sun hedduu naasa'u beeyta hoggaasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Naannoo abaawoon keessa ture irratti hin guddanne. Seenaa fi abba himata. Abba iffaarsaami. Aartiin Oromoo boo'icha keessaa bahuu qabaa akkana nu godhanii keessaa bahuu qabaa. Ka isin gargaaru ol kaasaa dhaadheessa. Ka isin hin gargaarre gadi buusa busheessa. Haaromsi hin jiru jettani. Haaraa'uu dhiisi moofa'uutu deemaa jira dhugaa sunitti. Dheengadda hoggaa jedhi to'achuu hantuuta bishaan seene fakkaatti. Angaraa na gubataa jechuudha. Goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa fuufanii hoggaa namni itti dhiite maanuutti dhiittaa jedhu. Maanoo ofumaatu hiittanii fiikaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Ameerikaa ka godhe. Ameerikaa ka godhe waa sadii. Tokko CNN. Lammaffaan Hollywood. Sadaffaan hip hop muuziqaa isaaniiti. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu beektaa dhugaan qabsoofna kanaaf mo'anna dhugaa ormaan tuyyu Finfinneen mana sabaaf sablammootaati dhugaa tana hin galchinaaf Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tana nuuf haa galchan nageenyi qabu kana lamaaniin. Nageen qaba akkoon hin jiru bara tokko Adam harus sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa. Sirba baay'ee baasanii 80moota keessa baay'ee baasa Adam. Adam maaliif sirba baasuu dhiifte jennaan zabana raachi haroo haramaayatu callisee lafaan banaa'ee jedhedhan. Oromoon keenya kan beeku qabdan dargaggeessa waggoota 5 dabre kana itti ijjate sirna abbaa irreef irraa fuudhe amma waan hurkaa xiyyaa naa kennaa jee abdataa jira. Waan dalagee shakkalatee nyaatu dhabnaan saameen nyaata. Zulmiin akkanaa kun dhaabachuu qaba beekte. Garuu bilisummaan heeraaf seerri sirriitti hin tolfamin bishaan maagada hin qabne. Bishaan maagada hin qabne gara hundatti yaa'et ooyiruu obaasuu dhiisee ooyiruu lolaasee biyyee dhiqee dhabama godha. Akkasiimi moo isin warra katamaati. Warri magaalaa kun beekta fakkeenya qonnaa kanan galuufi. Gaafa geeshootumaa isintu ture jechuuf gaafa farsoo hedduu sabboonummaa jechuun xiinsammuudha mataa namaati. Har'a Oromoon bosona keessa qawwee qabaatee deemu qaawwa nutti bana mirga akka Oromtichi inni qabu Amaartichis Guraayitichis hin qaba Oromiyaa keessatti qabaachuullee qaba.